ሰው ልቡ ባለበት መዝገቡ አለና የኔም ልብ አንተ ጋር ወዶ ቀርቷልና። Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif habaayatu jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Singitan miidiyaa lafaaf haala keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Nagaa keenya kan baay'isee gooftaan ulfinaan haa ajajamu. Guyyaa har'aa yaada tokko qabadhee isiniif dhufe. Gara mata duree qabadhee dhufeetti darbuudhaan dura Singitan miidiyaadhaaf haaraa kan taatan subscribe taasisuudhaan gara maatii kootti dabalama. Namoonni haaraa dabalamtanis ta'e dursas maatii kan turtan viidiyoo haaraan karaa Singitan miidiyaa yeroo isin qaqqabu yeroo hundumaa like share comment gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessa qooda qabaadhaa. Waan abboomamtaniif ulfaadhaa kabaja argadhaa. Guyyaa har'aa mata duree maalii qabadhee dhufe? Tooftaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti hattoonni tooftaa isaan fayyadamanii namoota baay'ee guyyumsaa oolanii fi namoota baay'ee saamaa oolan keessaa muraasa isaa waan qabatamaadha. Namoonni ani itti dhiyaadhu natti himanii fi akkasuma waan guyyaa dheengaddaa obboleessi keenya faarfataa Qinaa'uu dhimma karaa toora FB'tiin barreeffama dheeraa tokko maxxansanii turanii waan barreeffama sana wal qabatu namni ani baay'ee itti dhiyaadhullee biyya keenya keessatti obboleettiin asii galte wayii muudannoon kun namoonni ishee saamuudhaaf yookaan immoo qarshii ishee ergisiisuudhaaf tooftaa garaagaraa malanii dhugaa fakkeessanii dhumarra milkaa'anii qarshii obboleettii sanarraa fudhatanii jiru. Qarshii xiqqoodha malee. Yeroo sana dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhagahame. Qarshii isheerraa fudhachuu miti, ishee ergisiisuu miti. Qarshii amma sanaati qarshiin isaan isheerraa fudhatan qarshii 1,000dha. Garuu qarshii 1,000tti sanirraa fuudhuudhaaf naannoo ji'a tokko kan ta'uuf tooftaa garaagaraa uumanii waan dhugaa hin fakkaanne dhugaa fakkeessanii isheetti haasa'aa turanii. Isheen immoo dhuguma seetee wantoota isheetti haasa'an sana natti himaa turte. Ani immoo sobadhaa wanti kun hannaafi jechuufi hanna namatti hin fakkaatu haasofni isaanii fi yeroon isaan laatanii nama wajjin haasa'anii. Dhugaadha jechuufi wanti dhugaa fakkeessinis jira. Dhumarra garuu qarshii 1,000 nyaatamtee turte. Walumaa galatti maal jechuu barbaadeen dhumarra waa'ee sanas gabaabsee isinitti hima. Garuu barreeffama dheeraa obboleessi keenya faarfataa Qinaa'uu karaa toora sooshaal miidiyaa keessa karaa toora FB gadi dhiisan tokko isiniif dubbisa. Faarfataa Qinaa'uu dhimma akka kana jechuudhaan muudannoon isa mudate namoota biroo deebi'ee akka muudanneef namoonni akka irraa of eeganii fi barreeffama dheeraa tokko karaa FB isaa nuuf barreesse. Namoonni barreeffamichi isin hin qaqqabin akka kana jedha isiniif hin dubbisa. Mata dureen isaa irraa of eeggadhaa jedha. Barreeffamoonni itti aanan akkas jedhu. Bilbila tunaaf bilbilamnaan kaasee ati faarfataa Qinaa'uudhaa naan jedhe eeyyen jedheen dhugaa isumadhaa jedhe eeyyen jedheen kun anaaf ajaa'ibaa jedha. Erga dinqisiifateen booddee Dr. Suuraan jedhama. Osoon YouTube irraa faarfannaa dhaggeeffachaa jiru faaruu mata dureen isaa uumaa jedhu tokko arge. Gaafan faarfannicha dhaggeeffachuu jalqabu maqaa keetu irra jira. Ani immoo waggaa 10 dura balaan konkolaataa si mudatee akka ati duuteettan beeka. Ati jiraachuu kee dhaga'uu kootiif guddaan Waaqayyoon galateeffadha. Ani naannoo waggaa 20f biyya Ameerikaan ture. Amma immoo biyya kanatti hojii investimentii hojjechaa jira. Bishaan Afrikaa jedhamu beekta yoo ta'e inni kan kooti. Amma immoo gara kibbaatti naannoo Boongaa Diimaa iddoo jedhamutti qarshii biliyoona 12 hospitaala ijaarsisaan jira. Innis gidduu kana ni eebbifamaa naan jedhe. Si gargaaruun barbaadamee maal si gargaaruu naan jedhee lakki hin barbaachisu galatoomaa doktariin jedheen. Hin sodaatiin natti himadhu jedhee tole itti yaadeen isiniif himaa jedheen ergan bilbila cufee booddee bilbila inni ittiin naaf bilbilee sun tiraanskeeler irraan gashee akkuma inni natti himateen Dr. Suuraa jedhee naaf baase. Keessi koo na amanuu jalqabee barreeffaman maal akka inni na gargaaruun itti himadhe. Ergasii guyyaa guyyaadhaan na hordofa waan ta'eef amma immoo maatiin koo biyya Ameerikaa jiru waan ta'eef gara biyya Ameerikaa yeroo tokko deemtee tajaajiltee akka ati deebitu
godhaa jedha. Gidduutti haqinaa koo faarfattuun yeroo darbe kalee dhukkubsachaa turte dasii galataa maal irra jirti naan jedhe yaalamaadhuma jirtiin jedheen maaloo haala isheen keessa jirtu naaf qulqulleessi al tokko biyya alaa baatee akka isheen yaalamtuun godhaa jedhe achumaan bilbila dooktarii waa'ee dasii beeku tokko kenneef. Haasoon isaa amma nama 3 waliin ta'eera. Inni tokko anaa, lammaffaan dooktoricha, sadaffaan faarfattuu dasiidha. Guyyaa kan biraa immoo ganama naaf bilbilee eessa jirtaa naan jedhe. Adaamaa irraa gara Finfinneetti dhufaa akkan jiru itti himee ture. Naaf bilbilee eessa geessee naan jedhe. Finfinnee seenaan jiraan jedheen maaloo awutoobistara ti gorii mi'a nama harkaa naaf fuudhii jedhe baay'ee waanan shakkeef anoo baay'een dadhabee dhiifaman jedheen isaan booddee dasiidhaa bilbilee namichi sirrii mitii of eeggadhuun jedheen inni immoo dasiidhaaf bilbileetu buraayyuu naannoo keellaatti suuqii kireessanii mi'a akkasiif geeshaniif hojjettoota koo ajajeera isaan amma markaatodha meeshaa suuqitti siif gashuuf bibbitaa jiru jedheen dooktorichaaf immoo bilbileet dasiidhaafan mi'a suuqitti gashisiisaa jira naannoo 300 hojjettoota kootii kennee garuu qarshii muraasa ni hanqata ani immoo maallaqicha dabarsuuf iddoo sirrii hin jiru lakkoofsa herreega baankii siif ergaa ati amma ijoollee meeshaa bitaa jiraniif gashii ani immoo boodan siif gashaa jedheen dooktorichis hojiidhaan biizii waan ta'uuf jalaa callise ergan hattuu ta'uu isaa baree isa argee poolisii qabsiisuuf baay'een yaalee garuu akka irratti barame waan bareefi hin badee kana hundumaa kan barreesseef akka irraa of eeggataniif waan ta'eef sheer waliif godhaa haqinaa'u dhimmaa jedha. Haqinaa dhimma faarfata haqinaa waaqayyo guddaa bara kee jireenya kee haa eebbisu dhugaa dubbachuudhaaf kanarratti wanti gabaabsee dubbachuutii barbaadu ergaan namoota sanii yookiin haalli hojii isaanii waan nama mamsiisu miti jechuudha. Utuu waaqayyo nama gargaarii irratti hin dammaqne ta'e waanuma dhugaa fakkaata malee namni sobaan hannaaf hamma kana haala mijeessee yeroo isaa aarsaa godhee jechoota akkasii namatti haasa'a nama hin jechisiisu yoo waaqayyo hubannaa namaaf kennee irraa of eegan malee jechuudha. Ani garuu hattoota sanitti baay'ee garaan koo kan isaanitti gaddu fi kanan isaaniif gaddu isaanitti gaddu cala isaaniif hangadda maaliif jennaanii utuma sammuu qabanu sammuu amma kana waa kalaqanii haasa'a kana amma akkuma salphaatti miti kan kalaqamii dhugaa fakkaatee namatti haasa'amu amma hannaaf haala amma kana ga'u mijeessanii jechoota amma kana qindeessanii hannaaf bobba'an yookiin hanni hojii kooti jedhanii bilbilaan namatti amma kana haasa'anii hojiidhaaf maaf haala mijeeffachuu dadhaban sammuu yaadu erga qabaatanii. Amma kaayyoon namticha hattuu sanii isinii galee jira jechuudha gaa'e jalqaba nama faarfata haqinaa'u deeggaruu barbaadu fakkaatee dhufe achiin immoo waa'ee faarfattii dasii gaafate namni kun namuma faarfata haqinaa'u beekuudha jechuudha maaliif jennaanii faarfattuu dasiin kana dura dhukkubsattee faarfata haqinaa'uufaa fi namoonni biroo deeggarsa gaafachaa fi akka turan hin beektu jechuudha so nama faarfattuu dasii gargaaru fakkaatee maal jedhe isheedhaaf haala mijeessuudhaaf hojjettoota isaatti qarshii 300 laafee sorry kuni gowwummaa ta'ee gamnummaatti fakkaate garuu satti ani garuu kana akka gowwummaatti fudhadha jechuudha so dooktorri sun immoo maal jedheen dooktora saniin immoo qarshii xiqqootu hanqate ani immoo bakka tokkotti siif ergaa hojjetu haram haram jedhu cubbuudha jedhu araboonni cubbuudha amma kana dadhabee harka duwwaa galuunsaa so waan kana wal fakkaatu obboleettii tokkotu biyyuma kanaa galte jechuudha bilbilanii fitu maal jedhaniin akka nama biyya alaarra jiru ingiliffaan meeseejidhaan sagaleedhaan itti haasa'aa ture maal jedheen
si gargaaruutiin barbaada. Yeroo akkanaatti qarshii si ergaa. Ammaaf garuu kunoo bilbila iPhoneii, caammaa akkasuma immoo wantoota biroo kana wal keessa goggodhee ashageetu kana siif ergeen jira. Itoophiyaadha iddoo kaargootii fudhadhu jedheetu erge. Yeroo tokko turummoo yeroo qarshii doolaaris keessa kaa'ee jira. Akkasitti doolaarii hidhee keessa kaa'eetu kana siifan ergee maqaa ishee irratti barreessitu. Akka nama ilaala akkasumatti nama gargaaruu barbaadu akkuma kunoo nama waaqayyo namaaf ergee tokkotti itti dubbate jechuudha. So sana booddee gaafa isheen guyyaa muraasa booda achi ga'ee jira dura dhaqee fudhodeen deebi'ee immoo ati fudhachuu hin dandeessu namni akkanaa fuudhanii lafa ati jirtutti siifaa erganii jedheen gaafa kana lafa jirtu ittiin ta'e achuma isheen tokko immoo Amaariffaan akka nama kaargoo iddoo kaargoo hojjetutti itti haasofte jechuudha. Siif ergamaa jira sa'aatii akkanarratti eegii jedhaniin yeroo takka turan immoo gatii taaksiin asii Finfinneedha haga achitti fiduudhaaf qarshii 1,000dha. Kanaaf namtichi immoo doolaarii malee qarshii Itoophiyaan ergine waan ta'eef qarshii 1,000 ati nama taaksiiti yoo ergite malee meeshaan kun sii dhufuu hin danda'u jedhaniin. Sana booda egaa namicha taaksiidhaan meeshaa sii fidu sanaaf qarshii 1,000 ergii jedhaniini egaa maal goote ishanii amma kana ji'a tokko oliif meeseejii amma kana baay'atu jechoota amma kana baay'atu natti haasa'anii qarshuma 1,000tti tana fudhatanii yoo badaniyyuu yoo dhuma sobatayyuu nan aarsu itteenitti obboleettisu qarshii 1,000 ergiteefi. Gaafa kana qarshii 1,000tti isa fudhatanii chuma bilbilichas onlaayinichas cufatanii badanii. Ana kan baay'ee na aarse qarshii 1,000ttidha jedhaniitu amma kana ji'a tokko kan ta'uufi namtichi alan jira. Bilbila si erge qarshii si erge booddee si gargaaruu si barsiisuun barbaada namtichi jechaanii ture suni ganama galgala Ingiliffaan itti haasa'a jechuudha. So birruma amma kanaati jecha amma kana haala mijeessuu oduu hin barbaachisne haasa'uurra utuu gadi ba'anii waan biraa yoo hojjechuu dadhaban hojiidha waamunaatu otoo hojjetanii birrii 1,000 guyyaa tokko keessatti waan hojjetamuu danda'udha. Waan amma kana nama dadhabsiisu miti. So sammuu hannaaf akkasitti haala mijeessu kun maaliif hojiidhaaf haala mijeessuu dadhabee kana jechuudha kan biyya keenya irratti ba'aa ta'u sana yoon keessa gale egaa waa'ee baay'eedha. So isin immoo muudannoon kana caalu isin muudatee jira jechuudha. Ani waa'ee biyya keenyaa kana waa'ee hattoota biyya keenyaa kana kan baay'ee garaan koo nagaddu hattuuni hanni duruma jira hattuunis duruu jirti biyya kamis hin jirti garuu kan yeroo kanaa fi kan biyya keenya Itoophiyaa addumaani namni yeroo hatu dukkana akka namni nama hin arginetti akka abbaan qabeenyaa sun nama hin arginettidha kan hatu kan ammaa immoo ani hattuudha jedheetuma hin dubbatanne malee guyyaadhuma akkuma namni beekutti nama guyyoomsuudhaan guyyaa maadii bakka fida as kennaa jedhu jechuudha. So please irraa of eeggadhaa. Ijoollee warri biyya keenya Itoophiyaa keessa jirtanirree muudannoon namoota baay'ee muudachaa waan oolaniif baay'ee hin beeku waan ta'eef irraa of eegu. Ijoolleen keenya biyya bakkeerraa galtan garuu baay'ee of eeggadhaa. Nama kamuu hin amaninaa dhugaa fakkeessaniituma nama harkaa fuudhu waan ta'eef hin jedha. Kanaaf waa'ee faarfataa qinaa'u barreeffama isaan nuu ka'an irraa ka'ee amma kana dubbadde faarfataa qinaa'us illee baga waaqayyo si oolchee baga hattuutti dabarsiisee kennini. Egaa namoonni tokko wanti akkanaa dhugaadha kan itti fakkaatuuf tarii karaa waaqayyoo nuuf ta'ee laata jedhanii carraa akkasiitti dafanii gammadu dafanii tariifatu ture. So kanaaf irraa of eegnuun isiniin jedha eebbifamaa.